Addunyaa keessatti yeroo hedduu namoonni warra rakkatan bira darbanii deeman. Gocha gaarummaa xiqqaadhaan garuu addunyaa guutuu jijjiiruun ni danda'ama. Kun seenaa dargaggeessa hiyyeessa tokkooti kan biddeena isaa tokkicha kennatee garuu jireenya haaraa argate. Seenaan isaatis akkana ture. Magaalaa xiqqoo tokko keessatti dargaggeessi maqaan isaa Daani'el jedhamu jiraachaa ture. Daani'el maatiin qabu ture, qabeenyas hin qabu. Bakka jiraatullee akkasuma nama hin qabne ture. Ganama barii ka'ee gara gabaa deema. Hojii argachuuf abdii rabbiitiin deema. Guyyaa tokko boqqolloo ba'aa ulfaataa baadhatee ittiin jiraata. Guyyaa biraa konkolaataarraa fe'umsa buusuudhaan aduu gubaa hamaa keessa dalagaa oola. Garuu hojiin isaa guddaa ta'us maallaqni inni argatu jireenyaaf isa ga'u ture. Halkan immoo bakkeewwan daldalaa duratti akkasuma immoo lafarra waa afatee uffata xiqqoo qofa ofirra buusee qabbana keessa rafaa bula. Haa ta'u malee Daani'el waan namoonni baay'een hin qabne tokko qaba ture. Innis maali jennaan gaarummaa onnee ture. Hiyyummaa isaa keessatti illee Daani'el nama rakkatu hin dagatu. Namni tokko yoo rakkate ba'aa baachuu inni isa gargaara. Kaffaltii tokko malee nama gargaara. Yoo daa'ima jalaa waa lafatti bu'e inni ol fuudhee kennaaf. Namoonni gabaa keessa jiran yeroodhaan booda isa hubachuu jalqaban. Guyyaa tokko namni tokko akkas jedhee dubbate. Maaliif yeroo hunda namoota gargaaruu jaallata? jedheen Daani'eliin. Daani'el akkas jedhee deebise. Sababni isaa an akka nama hin qabne ta'ee jiraachuu beeka. Garuu ammoo nama gargaaruun jaalladha jedhee deebiseef. Galgala tokko hojii dheeraa booda dadhabbiidhaan booda Daani'el maallaqa xiqqoo argate. Maallaqni sun buddeena xiqqoo tokko qofa bituu fi isa ga'e. Guyyaa guutuu hin nyaanne ture. Harka isaa keessatti buddeena qabachuun isaaf gammachuu ture. Gammadaa osoo deemaa jiru inni kun naaf gaha jedhee ofitti gammadaa deema. Suuta gara bakka itti rafuu deema. Beelasaa yaadaa. Yeroo deemaa jiru nama dulloome tokko arge. Namichi uffata ciccitaa uffatee taa'a. Namni humni isaa dadhabaa ture. Ija isaa keessatti abdiin hin turre. Please jedhe. Maaloo jedhee sagalee laafaadhaan guyyaa lamaaf humaan nyaanne na nyaachisi jedheen. Daani'el dhaabbate. Garaa isaa keessaa beelli ni iyya. Biddeen harka isaa keessa jiru ilaale. Sana booda namicha laale. Yaadee kana qofaan qaba. Yoon kenne ani immoo niin beela. Garuu yeroo san rakkoo isaa darbee fi kana caalu yaadate. Daani'el hafuura dheeraa baafatee of tasgabbeessee buddeena san namichaaf kenne. Fudhadhu jedhe. Ati ana caalaa barbaadda. Namtichi rifatee ati hoo maal nyaatta jedheen. Daani'el ni deebise. Ani hin danda'a jedhe. Imimmaan ija namichaa keessaa dhangale. Galatoomi jedhe namichi. Gaarummaan kee siif ni deebi'a jedhee deeme. Halkan san Daani'el beelaan rafe. Ganamatti aanu Daani'el dadhabee ka'e. Beelli isa dadhabsiisee garuu abdiin kutanne. Ammas gara gabaa deemee hojii barbaacha. Namoonni hedduun isa bira darban. Rakkoo isaan hubanne. Ammallee beela'aa jira. Yeroo san daldalaan dureessi tokko gara gabaa dhufe. Inni nama hojii barbaada ture. Daldalaan kun garuu akkana jedhe. Namoota hojii qofaa miti. Nama amanamaa fi gaariin barbaada. Namoonni hedduun walitti dhufan. Garuu inni isaan hin filanne. Ija isaa Daani'el irratti dhaabe. Ati jedheen. Kootu Daani'el anaa jedhee yeroo jedhu Daani'el dinqisiifatee animoo jedhe. Daldalaan sun akkana jedhe. Kaleessa waan ati goote argeera. Maal jechuu keeti jedhee gaafate Daani'el. Namichi dulloome sun abbaa koo ture jedhe. Daani'el rifatee gaarummaan namoota keessa jiraachuu isaa ilaaluun barbaada jedhe. Ati immoo naaf mirkaneessite jedheen. Daldalaan sun Daani'el hojii itti fufiinsa qabu kenneef. Bakka jireenyaa, uffata gaarii, nyaata gahaa hunda isaaf kenne. Daani'el amanuu hin dandeenye. Beela rafaanii ture sanirraa gara jireenya gaariitii fi kabajaa ga'e. Waan hunda kan fide gochaa gaarummaa tokko. Guyyoonni darban Daani'el hojii isaa cimsee hojjete. Garuu hin jijjiiramne. Ammas namoota gargaaruutti fufe. Amma garuu caalatti gargaaruu danda'a ture. Gaarummaan yeroo hunda saffisaan hin deebitu. Yeroo tokko akka nama nuuf hin deebine nutti fakkaata. Garuu dhugaan isaa gaarummaan hundi sanyiidha. Guyyaa tokko immoo ni biqila, ni guddata. Barumsi seenaa kanarraa argannu hordoftoota YouTube chaanaalii Ibsa Jireenyaa. Gaarummaa hojjedhu yeroo rakkisaa ta'e keessatti illee sababni isaa wanni ati kennitu gara kee deebi'a. Chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Nagaatti.